Har'a faannoo faana hiriiruun diinummaan uummata Oromoo isaan qabanii fi iyyuu faannoorra kan caaludha. Kanaaf kun guutummaa guutuutti uummata keenyaaf ta'uu qabu. Uummata keenya keessatti qumaara akkasii ittiin taphachuun hin barbaachisu. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo achi jiru kana hubatee qabsicha ilaalee bitaa mirga isaa ilaalee daandii nagaa filachuun isaa dirqama isaa ta'a. Eessayyuu hin ga'u jechuudha. Eessayyuu hin geessu gudunfaatti gochuu hin danda'u otoo diina faana dhaabbatu. Daandii ummati isaa fedhe ka abbaan gadaa ka haati siinqee ummati gadi bahee hiriira bahee nagaa barbaanna walitti xaraaramaa jedhee ilmaansaa akka qotiyyootti camadee farda luugamee kadhatee gadi bahee bokkuu qabatee coqorsa qabatee marga jiidhaa qabateetu yeroo gara yerootti rakkina kana keessa waan jiruuf kadhachaa oolaachuudha uummata Oromoo. Kana ilaaluutiin kana hubachuutiin yoo dhuguma uummata Oromoof yaadan daandii sirrii qabatanii kallattii sirrii qabatanii asitti ifaaf ifatti uummata biratti rakkoo jiru mootummaa fana taa'ee wal akeekee wal qajeelchee lafti kun bal'aa uummati kun bal'aa waan jiru sheer walii godhee uummata Oromoo aara galfachuu qaba. Uummata Oromoo bilisummaa sammuu bilisummaa kamiyyuu argachuu qaba.